Namoonni hedduun jireenya isaanii jijjiiruu ni barbaadu. Garuu namoota muraasa qofatu kana gochuu danda'a. Maaliif? Sababni isaa namoonni baay'een yeroo sirrii ta'e eeguu waan ta'eef. Kaka'umsa barbaadu. Hanga ofitti amanamummaa horatanitti eegu. Carraa haarawaa eegu. Garuu jireenya eegumsaan jijjiiramuu hin danda'u. Jireenyi kan jijjiiramu yoo ati murteessite. Isaaf immoo waggaa haarawaa, iddoo haarawaa yookiin haala sirrii ta'e hin barbaachisu. Kan barbaachisu ilaalcha sammuu haarawaa qofa. Jireenya kee jijjiiruu jechuun wantoota hunda yeroo tokkotti jijjiiruu jechuu miti. Jijjiiramni dhugaa ka'umsa xiqqoo irraa eegala. Yaada tokko, amala tokko, murtii tokko irraa eegala. Namoonni baay'een kan yaadan jireenyi kan jijjiiramu yoo maallaqa guddaa qabaate. Yoo namoonni naannoo koo jijjiiraman yookiin yoo rakkinni guutumatti dhabama jedhaniiti yaadu. Garuu dhugaan jiru salphaadha. Jireenyi kee kan jijjiiramu yoo ati jijjiiramteedha. Yoo haala itti yaaddu, haala itti hojjettuu fi haala haalota uumamaniif deebii itti kennitu yoo jijjiirte jireenyi kee jijjiiramaati deema. Viidiyoo kana keessatti jijjiiramni dhugaa haala kamiin dhufuu danda'a? Maaliif namoonni hedduun rakkachaa jiru? Akkamitti dhiibbaa tokko malee sadarkaadhaan jireenya kee jijjiiruu eegalta kan jedhu mari'anna. Yaadota jireenya kee jijjiiruuf si gargaaran yaadota gurguddoo lama qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kanaaf yoo jireenya akkasii qabde sitti dhaga'ame, yoo jireenya duraan ture wal fakkaataa jiraachuun si nuffisiisee jira ta'e ergaan kun siif. Ammas yeroon sitti hin barfanne. Ati dadhabaa miti. Jireenya kee hawwituuf tarkaanfii tokko yookiin murtee tokko qofa irraa fagaattee tarkaanfii. Bakka gara Fearless Voice YouTube chaanaaliitti nagaan dhuftan. Kun garee mo'attootaati. Namoonni subscribe hin godhin, subscribe gochuudhaan eegala. Akkasumas viidiyoo kana namoota jijjiirama isaa hawwitaniif akkasumas namoota jaallattaniif share godhaa. Amma gara qabxiilee gurguddoo lameenitti yoo darbinu, qabxiin inni jalqabaa jireenya keetiif itti gaafatamummaa fudhadhu. Yoo dhugumatti jireenya kee jijjiiruu barbaadde kun sadarkaa jalqabaati. Kaka'umsa yookiin carraa miti. Itti gaafatamummaadha kan jireenya kee jijjiiruu danda'u. Jireenyi kee hin jijjiiramu hanga iddoo guyyaa har'aa jirtuuf itti gaafatamummaa fudhattu. Itti gaafatamummaa jechuun maalidha? Itti gaafatamummaa jechuun of qabachuu miti. Jireenya keetiif abboomuudha. Kana jechuun jireenyi kun kiyya. Kanaaf immoo anatu itti gaafatama jedhanii yaadu. Kana jechuudhaaf ani kan akkana ta'eef sababa keessaniif, sababa jireenya koo isa darbeef, sababa hiriyoota koo yookiin namoota naannoo kiyya marsanii jiraniif jechuun sababachuu dhiisi. Komachuun si sakaala. Itti gaafatamummaa fudhachuun immoo humna siif kenna. Nama biraa komachuun dadhabaa si taasisa. Ni komatta yoo ta'e aangoo kee dabarsitee nama biraatiif laataa jirta jechuudha. To'annoo dhabda. Wantoota dandeettu irratti to'annoo dhabda. Jijjiiramuuf eegda. Eegumsi immoo sodaa uuma. Namoonni ciccimoon itti gaafatamummaa fudhatu. Sammuun itti gaafatamummaa fudhatu waan hunda jijjiira. Jireenya har'atti jiraachaa jirtu bu'aa filannoo keessa darbeeti. Maleeffannaa kee, bu'aa kee, haalli kee, bu'aa xixiqqaa filannoo kee kan yeroo darbaniiti. Yoo filannoon kee jireenya kee har'aa uumeera ta'e, filannoon haaraa ati har'a gaggeessitu jireenya kee kabaruu jijjiira. Itti gaafatamummaan bilisummaadha. Itti gaafatamummaan mataa isaattuu bilisummaadha. Namoonni baay'een itti gaafatamummaan ni ulfaata jedhanii sodaatu. Garuu dhugaan jiru akkasii miti. Itti gaafatamummaa jechuun aangoo yookiin humna jijjiiramaa qaba jedhanii ofitti amanuudha. Yoo itti gaafatamummaa fudhatte sababachuu ni dhiista. Gochuu immoo ni eegalta. Eeguu immoo ni dhiista. Gochi itti fufiinsa uuma. Jijjiiramuuf hanga namni biraa jijjiiramuutti hin eegin. Namni gariin namoonni biroo yoo jijjiiraman jireenyi koos jijjiirama jedhaniiti yaadu. Kun immoo kiyyoodha yookiin sakaallaadha. Garii namoonni jijjiiramuu dhabuu malu. Garuu ati jijjiiramuu ni dandeessa. Saniifis dirqama qabda. Amaleeffannaa kee jijjiiruun, murtee kee jijjiiruun, ofii kee jijjiiruun ni danda'ama. Dogoggoroota kee mufii tokko malee fudhadhu. Dogoggoroota fudhachuun gaabbii keessa jiraachuu jechuu miti.
dogongoroota kan uumteef nama waan taateef. Itti gaafatamummaan amanamummaa barbaada. Kanaaf ati ofiif amanamummaa qabaachuu qabda. Ati ofiif amanamaadhaa? Mee gaaffii kana of gaafadhu. Ati amma eessa jirta? Eessa dhaabbattee yeroo kee gubaa jirta? Amala kamtu si miidhaa jira? Maal ofirraa dhiibaa jirta? Gaaffii kana of gaafadhu. Amanamummaan si hubuu mala. Garuu iftoomina uuma. Iftoominni immoo jijjiirama uuma. Itti gaafatamummaan xixiqqoon jijjiirama guddaa uuma. Wantoota hundaa yeroo tokkotti hiikuun hin barbaachisu. Yeroodhaan ka'e. Fayyaa kee eeggadhu. Waan jalqabde xumuri. Namni haala komatu tokko jireenyi isaa wal fakkaataadha. Yookiin jireenyi isaa kan durii sanuu hanqa. Namni itti gaafatamummaa fudhatu immoo yeroo ofiif jireenya ofiis ni jijjiira. Guyyaa guyyaan shaakali. Yeroo hundaa har'a maal hojjechuu qaba jedhee of gaafadhu. Itti gaafatamummaa tokko fudhadhu. Sababaa fi of komachuu dhiisi. Kunis kabaja ofiif qabdu ijaara. Jireenyi carraadhaan hin ijaaramu, filannoodhaan malee. Akkuma itti gaafatamummaa kee fudhatteen miidhamaa ta'uu dhiistee uumaa yookiin ijaaraa jireenya keetii taata. Qabxiin inni lammaffaa amala guyyaa guyyaa keetii jijjiira. Yoo itti gaafatamummaan jireenya kee jijjiiruuf murteessaa ta'e, amalli immoo siistama yookiin sirna jijjiirama dhugaati. Jireenya kee gocha guddaa guyyaa tokkootiin jijjiiruu hin dandeessu. Jireenya kee jijjiiruu kan dandeessu gocha guyyaa guyyaan taasistuudhaan. Amaleeffannaan kee callisaan jireenya kee fuulduraatti ijaara. Amaleeffannaan maaliif kaka'umsa caalaa humna guddaa akka qabaatu beektu? Kaka'umsi yeroodhaafi. Guyyaa tokko jabaa taata. Guyyaa tokko immoo dadhabbiin sitti dhaga'amuu mala. Guyyaa tokko akka dandeessu, guyyaa kaan immoo akka hin dandeenye sitti dhaga'amuu mala. Yoo jireenya kee kaka'umsa irratti kan hundaa'e ta'e, jireenyi kee tasgabbii hin qabaatu. Amalli yeroo kaka'umsa hin qabnes ni hojjeta. Namoonni ciccimoon har'a maaltu natti dhagahama jedhanii hin yaadan. Har'a maaltu natti dhagahama jedhanii hin gaafatan. Guyyaa hundaa maal gochuu qabna jedhaniiti malee. Jireenya kee har'aa agarsiisu daawwitii jireenya kee isa boruuti. Jireenya kee ka ammaa ilaali. Fayyaa kee ofitti amanamummaa kee, galii kee, yaada kee ilaali. Kun hundi carraa osoo hin ta'in amaleeffannaa kee irraa kan dhufedha. Amaleeffannaan kallattii kee murteessa. Namoonni hedduun jijjiirama guddaa barbaanna jedhaniiti yaadu. Garuu yaadni isaanii kun akka hin dalagne isaan taasisa. Jijjiiramni guddaan akka sodaattu si taasisa. Jijjiiramni xixiqqoon akka ni danda'a jettee yaaddu si godha. Fakkeenyaaf guyyatti daqiiqaa 10 dubbisi. Ganama daqiiqaa 10 dursee hirriba irraa ka'e. Guyyatti daqiiqaa 10f miilaan adeemi. Guyyatti sa'aatii tokkoof bilbila keessan irraa fagaadhaa. Amalli kunniin salphaa fakkaatu. Garuu turtii yeroo dheeraa keessatti waan guddaa ijaaru. Namoonni ciccimoon suutaan jijjiiramu. Amala tokko, xiyyeeffannoo tokko irraa jijjiiramu. Yoo amalli tokko irratti istabil ta'an, amala gaarii ofitti dabaluu keetiin dura amala gadhee qabdu balleessi. Amalli badaan anniisaa kee nyaata waan ta'eef. Fakkeenyaaf bilbila baay'ee fayyadamuun akka yeroon hin rafne si taasisa. Amaloota badaa kee balleessuun iddoo guddinaaf kennitu bal'isa. Naannoo kee jijjiira. Wantoota si cabsuu danda'an irraa fagaadhu. Amalli gaariin kee akka mul'atu godhu. Wanti barbaachisaan sirrii ta'uu miti. Deebi'anii ka'uudha. Namoonni ciccimoon gonkumaa hin dhaabbatan. Ni kufu, ni ka'u. Amaleeffannaan ofitti amanamummaa ijaara. Amalli ati har'a horattu kamuu waadaa ofiif seentuudha. Yoo waadaa kee ni eegda ta'e ofitti amanamummaan kee ni guddata. Kabajni ofiif qabdu ni guddata. Shakkiin ofirraa qabdu immoo ni hir'ata. Of amanuun bu'uura jireenya kee jijjiiruuti. Waan xiqqaa tokko filadhu. Yoo gochuuf fedha hin qabaannellee dalagi. Garuu hin jarjarin. Amalli akka hiddaati. Suutaa fi jabaa ta'eeti kan guddatu. Ati sadarkaa galma keetiitti hin guddattu. Garuu ati kan kuftu sadarkaa amala keetiitti. Yoo waan guyyaa guyyaan dalagdu jijjiirte nama ta'uuf yaaddutti ni jijjiiramta. Jireenya keetis battaluma saniitti ni jijjiirta. Kanaaf ofii kee jijjiiruuf hojjedhu. Kan of jijjiiratu nama biraa fi biyyas jijjiiruu danda'a waan ta'eef. Viidiyoo kan hamma dhumaatti waan daawwattaniif galatoomaa.